Mena, Panamedi. Obboleettiin gaafa kamisaa bu'aa turte gaafa kamisaa har'a qidaameedha gaafa kamisaa bu'aa turte kan si ajaa'ibu qansaraa hojjetta hojiin kee achi keessaayyuu baay'ee abdii kutannaa keessa jirta baay'ee gadditeetta harka kee iddoo jirutti akkasuma goynata agarsiisa har'a inni isa bukkee kee qabiiti wanta haaraa fudhattee baataa eessa jirta obboleettiin kun jatiiti fiigi chaadhaan kootu iddoo jirtu darbe Mena, Panamedi. Itti naqami maayikii waaqayyo akkasuma jechaa jira gaafa kamisaa bu'aa turteeti sagalee kee ol naakaasitti dubbadhu sirriidha yoo ta'e sirriidhi soba yoo ta'e soba naa jedhu hin boo'in akka jedhaan harka keessatti qaba guyyaan siif dhufeera dhaynan keessumaa naan jedhe waaqayyo gaafa kamisa beektaati kamisa hamusii jechuudha baay'ee dhiphina abdii kutannaa meeqa keessa turte ati gaafa kamisaa as nagalagal sabatti as galagal gaafa kamisaa waaqayyo akkanaan jedhe himimmaan kee na kaa'e kan si ajaa'ibu maatii kee faana lola guddaa qabdati sirriidha sirriidha isaan faana wanta dhabnaan biyyaatti beekana leenci Yihudaas galeera ergamoonni waaqayyo afuras gidduu galanii waan haaraa hojjetu Boleh ati kan ati waaqayyo lola mana kee irraa cabseera naan jedhu mucaa lafa kaayiti kottu haleluuyaa waaqayyo akkanaan jedhe akkas godhaama akka keessas baasame haleluuyaa leenca Yihudaatu jiram dura koo karaa tafeera karoorri diina koo warri kaleessa na tuuffatanii Atna mana gona awang kabatani. Waaqayyo diinota kee afaan qabsiisu. Amiin qabsiisu. Akkas naan jedhe waaqayyo maqaan taane sirraa kaasaa jedhe. Amiin. Haleluuyaa. Amiin. Amiin. Obboleettii tokko argaa as keessa jirta mucaa dhiiraa qabda amma immoo garaatti baata harka keessa natti agarsiisa jirtu garaatti baata harka keessaan barbaada ergaa siif qabala mucaa dhiiraa qabda mucaa xiqqaa dhiiraa qabda mucaan kee dhiiradha fi sidha eenyudha lakki mucaa dhiiraa qabdu ani keessa jiru mucaa dhiiraa qabda garaa kee keessa jira ammoo fiiginaa kootu qaba waaqayyo har'a waan haaraa godha wanta ofirratti sodaatutu jira keessumaa waaqayyo anatu si jalqabsiise anatu si xumursiise sodaatu jedhe Yesuus jiraataadha ana gaariidha maqaan kee gooftaatu gurri jabaadha gaariidha jechatti dubbatu Kandota gamkoda Angarida Nada gatembetu Jurtato nafa Angarida Kinkala tapako Sito panatana Angarida Maganta gostako Kimbi jabana Angarida Shekta didupetu Sorkota gamkoda Mana kesan nufe bekan Mana kesan nufe sin bekan Arra yusi arge Waaqayyo muusee argeera naan jedhu biyya alaan ba'a Kanaadaan ba'a eessan ba'a hin ceetaa hin jiru as nagar hin jiru waaqayyo siif farada sitti farada hin booyinii jedhe Ameen siif xumureera Ameen kan koo jedhe kan koo waan haaraa ta'a Ameen keessumaa fuuldura kanatti wanta ofirratti sodaachaa jirtu jira ani si durseera hin sodaatin ani si Ameen dubbittiin sinii galteetti mini Eeno beekta mini waaqayyo ani xumureera Ameen balballi haaraa tokko sirratti banameera Mee ani tolan fayyadame obboleessi maqaan kee tola isaa jedhamu jirtaas keessa maal ta'afiif deebifte maal keessa jira taa qabu maqaan kee eenyudhati tola isaa
Seenaa kee ajijjiiru waaqayyo. Annama guddaadha. Annama guddaadha. Kan si ajaa'ibu kakuu gurguddaatu sirra jira sirra. Karaa namoota baay'ee wanti haaraa sirratti dubbatamaa ture. Garuu yoo miree jettee wanta ta'e eegaa jirtu tokkotu jira. Waaqayyo akkanaan jedhe baajata beekta miti baajatan sii kennaa jedhe waaqayyo. Ameen. Ana kee kiisii kee keessa galche. Ameen. Narraa kaffalameera. Narraa kaffalameera. Sittan deebi'e tinaa qabi. Barumsa kanaan dura addaan kuttee beektaa ta'u barattu. Hin boo'inaa dhokko. Addaan kuttee beektaa? Hin boo'in. Akkas goonu waaqayyo seenaa kee ajijjiiru. Akkaataa kamitti akkatti kana uftee horii kanatti galte haala ulfaataa tokko ture. Keessumaa maatii kee qofaan miti namaan miidhama qabdutu jira. Miidhama. Dhugaa waaqa jiraataati. Asnaa galagala. Miidhama guddaa qabdeedha waaqayyo. Namoota bu'anii dhufanii kolfaa galu naan jedhe waaqayyo. Mee ani hin du'u. Ani hin du'u. Kan sin ajaa'ibu mucaan kun arraan arge ijaaf. Garuu nama waaqayyo marzii beektu miti marzii irraa gateedha jedhe waaqayyo. Nama ijoo of ajjeesu kaateetti waaqayyo ishee olcheera yaadatta? Sirriitti yaadatta? Waaqayyo ati kan kooti hin baddu hin duutu jedhe. Keessumaa wanta haaraa kanaan booda namoota siin adabuu qaba jedhe waaqayyo. Kan si ajaa'ibu maatii kee faana walitti buuteetu jirti. Lola guddaarra jirti. Kana qotoon ta'e maatii makee keessatti illee walii galteen hin jiru kan si ajaa'ibu. Sirriidhaan maafuu fi abbaa eeguu adda adda jiru achitti immoo saafara walii galuu dadhabnaan baay'atanii naaf. Waaqayyo immoo mucaa kana darbatee gataare. Abbaa karaa sirrii sinan beekamanii mana baaftee bineensaaf nan laattu. Waaqayyo karaa addi sinan bisoo jedhe. Obboleettii maqaan kee Asteer jedhamu isa jirtu. Asteer fiigi kottu. Hin boosaatis. Maqaan kee jiraatti. Maqaan kee jiru. Asteer. Hojiin keessa wal fakkaata maal hojjettaati? Dirijjiitii maqaan isaatti na jechuudha. Dirijjiitii jechuun maal? Akkuma maqaan isaatti adaarisi guyyaa. Liqii sirraa kaffalu waaqayyo. Waan akkasii wanta beektu qabda? Maal beekta? Miltoo garaa sirrii sinan beekamanii mana baaftee bineensaaf nan laattu. Himata qabda. Maatii mana himata qabu. Haadha wayii. Lammii garaa sirrii sinan beekamanii mana baaftee allaattiif nan laattu. Ati sirriidha matanaafi ati sirriidha. Ati jabaadha matanaafi ati jabaadha. Waa'ee himataa wal qabateeru. Kayyatiin ani wanta beekanii dawakkaa dhufee matarra jirta. Dabakkaa biteen darbee haati qilleensa irraa dhufu yaadni adeemsa mul'atu adeemsa jiru keessaa harka koo duwwaatee amma liqee. Waaqayyo imimmaan isaanii kana lafatti nan bisoo jedhe waaqayyo. Imimmaan isaanii akka waaqayyo. Kan sin ajaa'ibu namni ofirra qabaa ani firan qabu jettanii namatti himadhuun qabu jettanii wanti cufame hin banama. Obboleettiin tokko as keessa jirta. Obboleettiin tokko madalaa harka kanarraa jirta. Obboleettiin kun yoo inni agar piroosesii gochaa jirta deemuuf waaqayyo garuu sagantaa kanarratti natti dubbachuu qaba jettee dhufte fiigee kottu. Si argaa jira kottu. Gaafan ergaa dubbatu yookaan namni tokko namni waaqayyo abbaan barbaade ofii lama kanatti gaafa ergaa dubbatu yookaan keedha ta'e fiigii kottu. Waaqayyo kanaan jedhe maal jedhe waa'ee mana keessanii waa'ee jireenya keessanii anatu lolaa jedhe. Isin cal jedhaatiin akka dhadhaa ani isinii sirreesseeraa jedhe. Ergaa ba'umsaaf ta'a. Akka jedha keessa galaa as ilaala keessa galagala. Waaqayyo mana koof jedha. Waaqayyo mana koo. Hin lolaa jedha. Hin lola. Hin salphadhu jedha. Hin salphadhu.
Amantu Waaqayyo akka seenaa keessan jijjiiru. Dhugaa wanta isin qosoqosutu jira. Wanta isin dhukkuba isin irratti argaa jira. Dhukkuba isa keessa isin dhukkuba. Akka keessan itti naa qaba. Fayyeedhaani. Waaqayyo si fayyiseera jedhee. Eessa deemtaa? Jordan kan jedhamu. Jordan kan jedhamu. Ani Jordaanis dhaqee hin beeku. Obboleetti wayii tokko arga. Torbee darbe keessa piroosesii irra turte. Sida safara sanarraa harka kennaa baasii eegaa jira. Ani ammoo namicha piroosesii jalqabu fiigii kootu maal on sodaatiin. Naa taa'eeti. Taa'eeti. Kottatti. Waaqayyo jedhu. Waaqayyo. Kana bira deemtee taate. Kana bira deemtee taate. Waaqayyo haa xumuruufi. Lolli guddaa tokko fuuldura kee jira. Na kadhadhu ani sin salphisu jedhe Waaqayyo. Moqqodhiiti ameen jedhadhu. Ameen. Yaa Waaqayyo jedhe. Yaa Waaqayyo. Yoo fedha kee ta'e. Yoo fedha kee ta'e. Nan deema. Nan deema. Fedha kee ta'uu yoo baate. Fedha kee ta'uu yoo baate. Nan ta'a. Nan ta'a. Waaqayyo kanaan jedhee haala mijeessaa fedhe. Siifaa ta'u jedhani. Siifaa ta'u. Waaqayyo kadhadhu. Waaqayyo kadhadhu. Amalin mula. Esa dia Dubai dan berbeda. Esa dia berbeda. Ke Dubai ngkopen. Dubai man kopesera. Kopesera terus. Opolenti ko agak kena bandisati. Olah bandis. Ani jadi. Karena bod. Dende. Oji mata ko jatata. Oji mata ko jatata. Kasih aja ibu hawin ke oji mata ke kan jata curah. Garu budget abdi. Yeroo na kasin jedhu birrii ma abde malee hojii gurguddaa mul'ata gurguddaa qabda ture. Kanarraa kaname maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sa'aatii amma jalqabe warri si faana fiiganii si morman si biraa hafanii jedhe Waaqayyo. Ameen. Na biraa hafanii jedhe. Na biraa hafaniiru. Haleluuyaa. Ameen. Ela takana dhaggeeffadhu poliitiin dhaggeeffadhu bilbila qabdami jechuudha. Bilbila qabdamni dhaggeeffadhu seedaa silkii qabdamni kana booda jedhu kana booda natti bilbilanii nan doorsisanii nama baay'eetu doorsisanaa jedha fuula qulqulluu sirrii dhabni ani bu'aa Waaqayyo mul'ata irratti argaa jira kana booda sitti bilbilanii sin doorsisan dibata ijaaboo sirra kaa'e Waaqayyo siifaa ta'adhaani ameen na kadhadhu waan haaraa sirratti hojjetaa Waaqayyo ameen warri maqaa taane sitti dibuu barbaadan si biraa hafanii jedhe Waaqayyo ameen itti naa qabsaa ishii kadhatti naman taa'e ka'ee bal'ise sagalee keessa as kadhataa akka keessa as naqatu taate maqaa Yesuusiin nama ta'e dhiyaane hafuura jawwee maqaa Yesuus Kiristoosiin hirma Yesuusiin